Qophii addaa har'aatiin marii hawaasaa nageenyaa fi misooma irratti tibba kana godinaalee fi bulchiinsa magaalotaatti gaggeeffame irratti waan qindeeffanne isin biraan geenyaa haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa hordofaan affeerraa keenya. Marii hawaasa waliin taasifamu ciminoota jiran itti fufsiisuuf hanqinoota mul'atan immoo sirreessuuf ilaaf ilaameen mari'achuun bakka guddaa qaba. Kanaaf tibba kana godinaalee fi bulchiinsa magaalotaa garaagaraatti mariin nageenyaa fi misooma irratti taasifamuun gaaffileenis ka'anii deebiin itti kennameera. Bulchiinsa magaalotaa mariin itti gaggeeffame ilaalle keessaa magaalaan Shaggar ishii tokkodha. Marii magaalaa kanatti taasifameen rakkoo nageenyaa darbee mul'atu mariin furuun barbaachisaa ta'uu kaasuun gaaffilee qabanis kaasaniiru hirmaattonni waltajjichaa. Oromoon lafee qabdi, dugda qabdi, garaa qabdi, rakkina qabdi. Oromoffaan gaafa calaqqistee guddannee guddina guddaa geenyu xalaanni teenya hin baay'atti. Guddaan nurra jira, xalaata baay'ee qabna. Amma immoo akkatti jirru tana boontuu tana namu nurraa fudhatu. Namni takka gahanii shanoo gahanii sululta gahanii baha gahanii kibba gahanii amma gadi ani amma jireenya kiyyaatiin hin dhagahu. Jabaadha. Ijoolleen galaanan jira. Siidaa Awaash gubbaan jiraadha. Anis namni soomsa. Jiramni dhufe kun baay'eedha. In agarra. Wanna hundaa in agarra. Dhadhabdoota manatti hafanii bokkaan itti gadi roobu haadholii keenya abboolii keenya sharaa uffatanii mana ciccitaa keessa ciisan. Baasanii gandaan ba'eetoo ijaaramee mana gaarii keessa jiraatan amma. Haa ta'u malee kuni gaadha eduun jenne ammas itti fufnee misooma keenya bal'isuudhaan of eeguudhaan dareedhaan ollaadhaan ol ijaarree milishaa poolisii mootii nu eegu waliin dabaree baafannee akkatti hojjetamaa jira. Haa ta'u malee bulchiisonni keenyas gonni keenya ala ba'anii qorra keessa bulanii rooba keessa bulanii nu faana deeman. Garuu waan hin dabarre hin jiru. Waan araara nu buusee magaalli kun akkuma amma miidhagetti kana caalaa akka miidhagu biyya ormaa ana laawwin sun asitti argaa jirra. Waa baay'ee argaa jirra. Haadholii keenya warra qixala baatee karaa irratti kufaa kaa'aa roobni itti gadi roobaa karaa Inxooxxoo kanaan hoggaa deeman. In argee ofiisaatii muuminyi keenya mee arrafa haadholii kiyya qixala kanarraa arrafaati koottaamee paarkii kana keessatti xinnoo boqonnaa fudhadhaati asitti koottaa ol ijaarati qixalli kun isinirraa bu'eedheet waa meeqa godhe. Oomisha hojjedhaadha daandii badhaadhinni jedhuun deemadha soorummaatti ce'aadha jettanii duratti nutti himtan. Soorummaatti ce'uun kan danda'amu dhibamanii fayyuun kan danda'amu yoo maal ta'e yoo biyyi keenya nagaa taate yoo biyyi nagaa taate ollaan kiyya yoo nagaa ta'e nagaan bula nagaan kiyya nyaaticha quuficha kiyya anaa gatii moti. Inni tamma mishoomnee inni tamma hojjennee inni tamma laallu kuni bu'aa guddaan kun nu jalaa akka hin banne anis nu eegu nu barbaachisaa bee. Minishaan hoomanumna waraanaa poolisiin mee baadiyyaara sirriitti jira ga'umsaan jira namnoo iyyeen in argata kanan na yaaddechaana kanan na yaaddecha. Hangama sanii manni gubatee naan raachi bishaan keessa jirtu ana maal dhibe bishaan keessa jira jechaa sanii akka hin taane fan. Waa baay'eedha. Hooyin haasofne enne jijjiiramni nufne hoo jenne namni ija hin qabne hoo ta'e malee nu ijaan warri arginu in argina. Akkamitti akka nu jijjiirames biyyi keenyas akkam akka jijjiirame. Achuma magaala keenya keessatti mee namni karaa irratti yaa'eet dooma fi akaafaa qabateetta achi deemu gara mana bishaanii deemu hojiin hin jiru. Amma dargaggeessi keenya amma ta'eem magaalli keenya ijaaree bootaa abbaan qabeenyaa qabatee duraan zim jedhee anala jirus as biyya kana keessa jirus qabatee taa'u amma qulqulleessuudhaan achirratti akka bolokkeetti makiinaa qulqulleessuu dargaggoota keenya an hojjaa dhabe gimmaashni hojii argatee jira. Kanaafuu jijjiirama kana akkanumatti itti nuuf fufee biyyi keenya biyya nagaa nuu ta'ee araarri nuu bu'ee uummanni Itoophiyaa ayyaantudha. Oromoon ayyaantudha. Woo kadhate hin dhabu woo abaaree hin balleessa. Kanaafuu ammas waaqa kadhannee
akkuma amma asitti guunnee wajjin teenyu kanatti wal jaalannee ollaadhaan an qabu walii kenne an dhabee kenne wajjin hoo nyaannee bulle hoo walii kafana tokko walii jijjiirre waan guddaadha. Nuuroo dinnatii kana wajjin biraa jennu poolisoonni keenya jiranii kifla katamaadhaan anuma cakkaanyidhaan naggaadeenis anuma anani gadi buusee gurguruu qabu san irratti da'eetanan uummanni kun akka baddalamu godha. Akka tamaarraru godha. Akka waan biraatti mootummaatti gara biraatti deemu godha jechuudha. Kanaafuu warri naggaadeetis iduuf laallee uummata keenya laallee gabaa jiruun tasgabbeechinee uummata keenyaa taane waan gaariidha. Marii hawaasaa magaalaa Shaggaritti taasifame kana kan gaggeessan aanga'oonni mootummaa yaada marichaa gabbisuun gaaffilee ka'aniif dabareen deebii kennaniiru. Waa'ee nageenya badhaadhin nagaa barbaada. Qaama kam waliin waraana hin barbaadu. Karaa nagaatiin rakkoo yoo jiraate hamare annuu haa hiikkannuu jedhame. Jaaroliin Amaara irraa caakkaa deemanii kadhatanii turan. Jaarolii kadhaaf nagaaf caakkaa deeman bosona deeman achi qabanii garafanii tumanii birrii miliyoona hedduu kaffalchiisanii gadhiisa waan safuuf aadaa uummata Itoophiyaa keessa hin jirre. Dhaaduun jiraa akkuma isin argitan sana. Sa'a 24tti biyyaa isin baafne jedhanii meetiree uggaayyuu waa jirra bare sa'a 24 dhiisi. Inni danda'amu dubbii waa'ee dhaaduu fi waa'ee lolaatiin. Arrabsoo gaggeessaa kenna irratti inni rakkoon qabu maatama Gaandii maal jedhu seetanii goonni biyya Hindiin bilisa baase Ingiliizota irraa. Diinni kee jedhe calqaba si tuffataa jedhe. Itti aansee si arrabsaa jedhe. Itti aansee immoo arrabsoo kana irraa jedhe erga deebi'ee fixatee booda immoo waraana sitti banaa jedhe gaafsan immoo situ mo'ataa jedhe. Tuffatanii sanis bira tarree nu arrabsanii sanis bira tarree uumaa isas mo'anne nu karaa badhaadhinaaf injifannoo gubbaa jirra. Kasi arrabsu kun arrabsu jiraannaan ufuma xiqqeessaadha malee Oromoo irraa waan buusu hin qabu, Amaara irraa waan buusu hin qabu. Arrabsoon arrabaan hin deebi'u. Kanaaf mana tuffatteetiif hanga misooma keenyarraa nu gufachiisuu hin dandeenyetti hanga misooma badhaadhina keenyarraa nu dhaabuu hin dandeenyetti hin danda'amu. ዛሬ ተናግረን ማንጨርሶ እንዳላችሁት ማናችንም ብዙ የሚጻፍ ብዙ የሚነገር daandiin guddinaa eegalle kun akka duubatti hin deebine tokkollee of duuba ilaaluu hin qabnu. Tokkummaa keenya diiguuf hojii misoomaa hojjetamaa jiru gufachiisuuf warreen waan hin argiin odeessan jiru. Keessumaa daldaltoonni siyaasaa, daldaltoonni walitti bu'iinsaa daldalan walitti nu buusuun tokkummaa fi obbolummaa keenya warreen hin barbaanne seenessa sobaa gandummaa kan hundee isaa keessatti fageeffate. Tokkummaa keenya hin jaallatan. Uummata Oromoo, uummata Kibbaa, uummata Amaaraa, uummata Sidaamaa kan giddugaleessa Itoophiyaa, kan Affaar, kan Beenishaangul, kan Gaambeellaa garaagarummaa otoo hin jiraanne tokkoon keenya kan biroo keenyaaf qoricha. Wal malee hin dhaabbannu jechuun karaan obbolummaan eegalle iddoo fi boqonnaa isaan dhabsiisaa waan deemeef olola sobaa oofuun walitti nu buusuuf yaalanis nuti hojii keenya itti fufneerra. Kana caala cimnee akka itti fufnu isinis isin wajjin jirra jechuun keessanis na gammachiiseera, na boonseera. Galata argadha. ብልጽግና ከፊት ለፊት ይታየናል። ጠንክረን ሰርተን ልንቀይር እንችላለን። በሁሉም አካባቢ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት መንግስት ቁርጠኛ ነው። mootummaan rakkoolee kallattii hundaan jiran hiikuuf qophiidha. Garuu dhimmoonni sadii kabajamuu qabu. Inni tokko heeraa fi seera kan eeggate ta'uu qaba. Lammaffaan dhimmootii fudhatamummaa qaban irratti kan bu'uureffate ta'uu qaba. Sadaffaan ammoo nageenya waaraa fiduu kan danda'an ta'uu qabu. Mootummaa biyyaalessaa kan lafa qabsiisan keessattuu abbaan aangoo uummata malee meeshaa waraanaa miti kan jedhu sana fiduu kan danda'an ta'uu qabu. Kana ta'uu baannaan garuu shiftaa tokko keessummeessinee shiftaa sabroom akkasi mannu dirqamnee harka micciiramnee deebinee humna kan biraa fidnee humna mootummaa xiqqeessuudhaaf dirqamna jechuudha. Kun akka hin dhufneef kan taasisu adeemsa mootummaa cimaa ijaaruuf kan dandeessisu hordofuun barbaachisaadha. Qaaleensa jireenyaa waliin wal qabatee gaaffiiwwan ka'an ni jiru. Ani waan hundarraa kan hin dursee dubbachuu barbaadu garuu dhimma nageenyaati. Namni kamiyyuu osoo hin dhiphatin bilisummaadhaan yoo socho'e meeshaaleen bu'uuraa rakkoo tokko malee yoo socho'an namni kamuu sa'aatii 24 kan hojjetu yoo ta'e kaapitaalli jiru bakkaa bakkatti haala sirnaa fi seera qabuun yoo socho'e guddinni ni dhufa. Oomishni ni dabala. Jijjiiramni barbaadames ni dhufa. Gambirootiin daldala seeraan alaa waliin to'achuu jechuun hooggantoota sadarkaan jiranii waliin to'annaa cimaa taasisuudha waan ta'eef kana irratti hojjechuun murteessaadha. Kana yoo goone rakkoon qaala'insa jireenyaa suuta furamaa deema. Mootummaan rakkoo kana furuuf hojiiwwan hedduu hojjechaa jira. Boba'aaf maallaqaan ni deeggara. Oomishaalee alaa dhufan ni deeggara. Oomishaa fi oomishtummaan akka dabaluuf tattaaffii hedduu taasisaa jira.
Maallaqni humnaan ol gabaa keessatti akka hin facaafne ni taasisa. Kana qofaa miti. Dhimmoota jireenya hawaasummaa jijjiiruu danda'an irratti fooyya'insa hedduu taasisaa jira. Furtuun guddaa kan jiru garuu oomishaa fi oomishtummaa dabaluu bira jira. እሱ ላይ ያለውና የስራ አጥነትን ችግር ለመፍታት በጋራ በዚህ መንገድ ተናቦ መስራት ያስፈልጋል። godinaalee mariin hawaasaa itti gaggeeffame ilaalle keessaa godinni qellem wallaggaa tokkodha. Godina kanattis haala nageenyaa rakkisaa keessatti jijjiirama dhufeef mootummaa galateeffachuun gaaffilee qabanis kaasaniiru hirmaattonni waltajjichaa. Biyyi keenya rakkoo walxaxaa keessa utuu jirtu sanuma bukkeedhaan dabartee immoo jijjiirama tokko tokkos immoo argaa akka jirru qabatamaadha. Sana keessaa rakkoolee bu'uuraalee misoomaatiif gaaffii yeroo dheeraa gaafachaa turre keessaa Waaqayyoof haa galatu hirmaannaa uummataatiinis ta'ee mootummaan nu deeggaree ibsaa bareedaa tokko argannee milkoofnee jirra. Kanaaf galata qabna jechuun barbaade amma ibsaa qabnaa sana faana garuu erguma jalqabame utuu nu raawwatame kan nuti jennu neetwoorkiin keenya hin hojjetu. Soolaar irratti hidhamee jira. Ibsaa kanaa wajjin waliin agarre bishaan hin qabnu paampii wajjin walitti irratti hin hidhamne puuliin immoo shiboonis immoo piroosesiin isaa hundumtuu dhufee kaffaltiin isaa kaffalamee garuu waliin argin jira. Sanatu nuu qabattanii wal nu agarsiistanii garaadhumarraa fudhannee isin galateeffachaa jechuun barbaade. Jireenya akkamii akka ture keessumaa kan yeroo dhiyoo kana haasa'uu kan dandeenyu wantoota isin kaaftan bu'uura godhadhee jijjiirama ajaa'ibaa namni sammuun isaa sirrii ta'ee dhugaa madaaluu danda'u, dhugaadhaaf dhaabbachuu danda'u, dhugaadhaaf ragaa ba'uu danda'u, kan inni ragaa ba'uu danda'u waan baay'een biyya keenya keessatti hojjetamaa jira jechuudha. Yaaddoon adda addaa, rakkinni adda addaa gara carraatti jijjiiramee hin baddii hin bittimmafti yeroo jedhamu hooggansa bishaataa sammuu sirriidhaan ogummaan keessa guuteen hawwii hamaan gara carraa gaariitti akka jijjiiramu gochuudhaan hooggansa keessumaa baroota hedduu booddee Oromoon carraa argatee biyya kana walitti qabee gaggeessuu ka'e keessatti wantoota lakkaa'amuu yootti toles yootti toluu baates namni hundumtuu ragaa ba'uu kan danda'u sadarkaa oduu kan hin taane lakkaa'amaadhaan wanta lafa jiru wanta baay'ee beennaa jechuudha. Kanaaf nuti paartii keenyaaf mootummaa keenyaaf galata guddaa qabna. Keessumaa kanneen isin kaaftan keessaa ulaa galaanaatiin wal qabatee biyyi keenya rakkoo see keessoo see utuu hin hiikkatin waraana adda biraa kan biyya alaatii biyya ollaatii wajjin keessa galuutti jirti jedhamee afarfame hundumaa karaa sana utuu hin ta'in karaa bishaataa ta'een gaggeeffamaa akka jirru wanti nuyi agarru dinagdee biyya kanaa deeggaruudhaaf piroojektota gurguddaan isin kaaftan kanneen akka wancii gorgoraa irratti illee kanneen akkasii tokkummaa biyya kanaa walitti kan fide ilaalcha biyyoolessummaa namni hundumtuu akka qabaatuuf shoora guddaa kan taphate hidha Abbayyaatiin wal qabatee wanti hojjetame hundumtuu sammuu uummata bal'aa kana keessa sammuu koo keessa akka jiru mirkaneessuu hin danda'a jechuudha. Baay'ee galata guddaa qabna. Kun mootummaa jijjiiramaa ta'uun wantooti baay'een ibsameera. Na dura illee waas tuqaniiru. Ani garuu kan hin jedhu sabdaneessummaan, obbolummaan, nageenya waraa fi badhaadhina waloo laalchisee dhimmootuma tokko tokko xumuruun barbaada. Innis waggoottan darban kana keessatti hojii mootummaaf uummata waliin hojjete gaarii ta'uu isaati. Fakkeenyaaf nageenya laalchisee jechuudha. Itoophiyaan akka itti maqaa dhaamtee kan hin beekne looreetii addunyaa badhaafamuu muummee keenyaatiin tokkoffaani. Misooma laalchisee abbaa irratti waggoota hamma darban kana keessatti dhageenyee waan hin beekneef arginee waan hin beekne arguu keenya akka gaaffiitti jechuudha. Godina kanaatti tooruma nu qabachuu qabalee kan hin yaadu tokkoffaani asfaaltiin Dambidolloo Gambeellaa kun toorumaan nu qabamuu qaba. Sadii Caanqaa Gidaamii Laaloo Qilee Daarimuu akkas immoo buufata xiyyaara Dambidolloo kana eega nageenyaan kun argame maaliif nuun jalqabamuu buufata xiyyaara Dambidolloo kun nageenya argame kanatti maaliif fayyadamnu kan jedhuun qaba. Akka lixa kanaatti immoo dhimmoota kan biraa isaan kaasan kana keessatti warshaan dhimma kana laalu warshaa bareedaan tokko dhaabbatee akka lixa kanaatti hojii dhabaa kanaa fi hojii dhabaa kanaa hojii uumuudhaaf maaliif hin socho'u kan jedhuun qaba. Akka aanaa kootiitti immoo yeroo deebi'u akka aanaa Yamalogii Walaliitti Yamalogii Walalii akkuma sila kaastanu akka lixa kanaatti gaarri beekamaa illee kan keessatti argamuu fi ikooturizimiin kun achitti kan argamu dha jechuudha. Kanaan duras haasa'amaas tureera.
Yamaalogii kana keessatti garuu haalli nageenyaa maal akka ture xiqqoo seechuu keessan isarratti maal wanta rakkoo jiru sana tuquun barbaada. Fakkeenyaaf daandii ilaalchisee daandii Waachoo Gaarrii, daandii Waachoo Nunnuu erga dhaabbate hojiin isaa erga dhaabbate waggaa jan tursiiseera. Amma garuu nagaa argame kanaan eeggannaa uummata isaa eeggataa jiru kanaani dhimmi kun utuu itti fufee maal ta'a kan jedhu qabna. Godinni Qellem Wallaggaa bu'uura misoomaatiin jalqabbiin gaariin jiraatu iyyuu malee wantoonni fooyya'uu qaban tokko tokko ni jiru jechuudha. Akkuma namoonni kaasuu yaalan daandiidhaan wal qabatee hojiin isaa harkifannaa guddaatu jira. Amma immoo bokkaan gara roobuurra jira. Fakkeenyaaf amma kan Canqaa Gidaamii yoo fudhadhee ilaale saffisa guddaadhaan hojjetaa jiru. Deengaddaa carraa argannee ogeessota daandii sana hojjetanii wajjin haasaa bal'aa goonee turre. Inni kunis egaa akkuma rakkoo biyyaatti waan ta'eef xinnoo ishee kan akka karoora keenyaatti bakkaan gahuu kan nu dandeessifne wanti tokko jiran wanti isaan kaasan jira nageenya wayii ilaalchisee jechuudha. Inni kun siinoo tiraakota keenyatu dirqamaan qabamanii hojii keenya boodatti harkisaa jiru waan jedhu kaasaa turanii yeroo akka qaamni nagee godinarraa dhufanii iddoo sana jiran jiru gaafa sana warri raayyaa ittisa biyyaa jiru isaanii wajjinis maree bal'aa goone irra jechuudha. Kanaaf isinis kana bukkee gortanii tumsitanii utuu ji'a 2-3 tokkoo fi carraan nuu kennamee hojii kanatti fufnee yeroo gabaabaatti bakkaan gahuu hin dandeenya waan jedhu kaasan waan jiru tarii iddoo biraas rakkoon akkasii jira. Rakkoon kun immoo isaan jalaas dhokatee miti jechuudha. Isaan jalaafis dhokatee miti kan isaan kana kaasanii kun yoo ilaalame gaariidha jechuun barbaada. Inni biraa rakkoo bishaanii waan wal qabatu bishaan qulqulluun uummata kana amma danda'ametti baay'ee sadarkaa fooyyee qabuun hojjetamaa jira. Garuu immoo waggoota 5 dura waggaa 5 kaasee fakkeenyaaf akka qeebbeetti fudhadhe rakkoon bishaan dhugaatii boolla gaffagoon tokko qotamee inni tokko bakka tuun ga'een jiraachuudha. Isa kanaaf immoo uummanni yeroo bonni ga'u baay'ee rakkoo guddaa keessa jira waan ta'eef tarii boolli gaffagoon qabame sun akka karoora sanaatti sanatti harkisee jiran numti hojjetame yoo hojiirra oolle waan ta'eef akkaataan itti wal faana hojjetamee hojiirra ooluu danda'u ta'e gaariidha. Dhiidhaan laga Abbayyaatti wajji wal qabsiisee pirojektiiwwan Kooyishaa Gorgora wancii jennu wajji wal qabsiisee seenaa yeroo dhiyootii har'as uummanni keenya kan argaa jiru. Gaaffiin mana kana keessaa ka'aa jiru maaf hin jalqabamneedha malee maaf hin xumuramne miti. Kan jalqabe akka inni xumuru hin beekama jechuudha. Kan akka jirutti kaaseen kan namoonni keenya kaasan irraa itti dabaluu kan hin barbaadu waan isaan sila kaasan dubbachuu hin barbaadu garuu ani akka godina kanaatti rakkoo hojii dhabdummaa bal'aatu jira. Rakkoo hojii dhabdummaa bal'aatu jira. Dargaggeessi bal'aan godina kana keessa jiru barnoota yuunivarsiitii giraajuweet godhee kan mana jiru hedduudha kan jiru. Karaa danda'amaa ta'een hojii dhabaa kana xiqqeessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru salphaa yoo ta'u baates humna baratee lafa jiruu fi hojii uumuu irratti wal simaa miti jechuudha. Kanaaf qaamni iddoo kana dhuftanii jirtan indastiraal paarkiin akka godina kanaatti warshaawwan adda addaa kan baay'ee yoo ta'u baate akka godina kanaatti warshaan tokko wanti hojii dhabaa kana keessummeessuu danda'u utuutti yaadamee kan jedhu akka yaadaatti hin qaba. Gama kan biraatiin mul'ata ta'uu danda'a. Gaaffii daandii asfaaltii Dambidolloo Gambeellaa kaasaniiru. Karoora mootummaa keessatti qabatameera. Yoo xiqqaatee dippiloomaasii biyyoota hollaatiin hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru akka biyyaatti. Asiin Sudaan nutti dhiyoodha kan jiru. Waggoota lakkoofsisuu danda'a. Nan abdadha. Mootummaan jijjiiramaa akka kana godhu nan beeka. Gaaffiin kun boriftaan ka'uu danda'a. Haa ta'u garuu daandiin baaburaa Wallaggarraa Sudaaniin geessu. Walitti hidhamiinsa misoomaa geggeessuu kan danda'u. Akka karoora tokkotti utuu qabatames waan tokko jedhee kan hin yaadu. Hojii bal'aan akka biyyaatti hojjetamaa waan jiruuf. Inni kan biraan naannoo ibsaatii wajjin wal qabatee sabisteeshiniin biyya kana keessatti hin barbaadama. Rakkoo hamaa keessa kan jiru Qellem Wallaggaa ibsaa wajjin wal qabatee aanaalee hunda yoo ilaaltan sabisteeshiniin Gidaamii aanaa Gidaamii keessa jira. Kanarraa kan hafe bulchiinsi magaalaa Dambidolloo ji'a tokkoof isaa ol ta'a. Teessoo bulchiinsa godinaa ta'ee ibsaa dhabee ji'a tokkoof isaa ol akka taa'u uummanni iddoo kana keessa jiru ragaadha. Aanaalee kan biraanis kana fakkaan sabisteeshiniin tokko yookiin lama giddu galeessa
ayira daallee sadii laaloo qilee canqa aanaalee kan biraan naannoo kana jiran karaa ittiin itti siqee uummata kana tajaajiluu danda'u utuutti yaadamee kan jiru. Manni barumsaa bu'uura borii kallattii adda addaatiin ijaaramaa jira. Wanti nama jajjabeessu. Garuu rakkoon keenya guddaan bulchaan godina keenyaa kan beekan isaaniyyuu dhufanii achi turanii akka itti galan kan dhabanii karaa dhabanii gidaamii irraa caanqaan ispaaltiin kiiloomeetirii 95 kennameera. Hojichi badaa nama gammachiisu foqoqaa jira. Nummoo gidaamii irraa kaanee amma Jimmaa Horrootti hamma ammaatti jaarraa 21ffaa keessa waan namni keessa hin jirre keessa jira. Dubartii deessuu gatiittiitti baannee dhufnee Jimmaa Horrootti lafa keenyaa nama dhukkubsataa jaarsa waggaa meeqaa Jimmaa Horroo irraa gidaamiin kiiloomeetirii 28 hamma irraatti nama baannee fidaa jirraa jechuudha. Rakkoo ulfaataan kana caalu biyya kamiin keessa hin jiru. Biyya Itoophiyaa biyya addunyaa kanarra hin jiru jechuudha. Rakkoon keenya ispeeshaal keezii ta'ee nu qabamuu qaba. Karaan kiiloomeetirii 28 dhabuurraa kan ka'e rakkoo hammaataa keessa jirra waan ta'eef waan yeroo itti laatamuu hin qabne jechuudha. Bulchaa godina Qellem Wallaggaa dabalatee aanga'oonni waltajjicha gaggeessan yaadota hawaasa biraa ka'an gabbisuun gaaffilee misoomaa hawaasni kaasaniifis deebii kennaniiru. Waan dhufuun beekamu waan ta'eef yookaan as jala geenyeetu waltajjii gaggeessaa ture. Har'a garuu eegumsumattuu baay'een amanuu irra hin jiru. Sababiin isaa diina sammanni ga'u beennaa nutis hamma nuti geenyu diinni hubatee jira. Kanaaf namni keenyarra waa'ee nageenyaa keessaa bahee bu'uura misoomaa gaafachuu ga'uunsaa jaalleewwan kaleessa na biraa fi wareegamaniif isin duraa wareegamaniif siidaadha. Kaleessa waa'ee misoomaan dubbatamu waa'ee lubbuun jiraachuutu dubbatama waan ta'eef warra har'a jiraniif immoo abdiidha. Kanaaf kana jedhee waan baay'ee waan hubannoodhaaf ka'ee jira. Wanti kaan immoo mootummaa irraa waa barbaaduudhaafis wanti ka'ee jira. Fakkeenyaaf daandiidhaan wal qabatee daandiin asfaaltii 3 godinni qabu bara tokkotti daandiin 3 godinni kennameef Qellem Wallaggaa qofa. Kun maaliif godhame? Wareegama ummatichi kaffaleen caasaan nageenyaa fi siyaasaa kaffaleen ummaticha kiisuu waan barbaachisuuf mootummaan bara tokkotti daandii 3 nuu kenne. Laaloo Qilee Daaremuun jalqabamee jira. Ispiidiin isaa dadhabaadha. Bulchaa Ilubaaboor waliin mari'anneerra yookaan Laaloo Qilee irratti yookaan Daaremuu irratti wal ageenyuu jennee waliin dubbannee jira. Mootummaa biratti waan hafe hin jiru yoo nu biratti hafe malee. Kana jechuun guutumaa guutuutti bu'uura misoomaa fixanneerraa miti. Bakka dhugaan jirutti dhugaa dubbachuu waan barbaachisuuf. Warri kaan tokko hin arganne nuti garuu bara 3tti asfaaltiin 3 nu fayyama. Lammaffaa Canqaa Gidaamii OCCtu fudhate. Anis marsaa 2-3 ilaaleen jira. Ispiidiin nama jirru gaariidha. Bara kana yoo xiqqaate minimum kiiloomeetira 20 asfaaltii uffifnaa jedhanii waadaa nuu galanii jiru. Minimum. Amma immoo sa'aatii dabalaa fi jennee mana maree nageenyaa sadarkaan jirutti halkana hojjetanii bukkee dhaabbadhaa jennee kennee jiru. Isas bukkee dhaabbannee hojjisiifna. Kan Dambidolloo Gambeellaa yoo dhugaa dhossine malee waliin beenna jara keenya. Amma rakkoo mootummaati. Dhuguma rakkoo mootummaati. Warri Anfilloon beektanii, warri Dambidolloon beektanii, warri Sayyoon beektanii. Chaayinaan guyyaa meeqa laga bule? Qabame. Konkolaataa meeqatu irraa fuudhamee gubame? Injiinarri daandii kana gorsuudhaaf dhufe magaalaa kanatti miti kan dhufe. Kan keenyas yoo laalle gaarii rakkoo nu bira jirus.
Uummanni kun yeroo sana konkolaataan kun misooma koo hojjechuu dhufe hin gubin hin jenne. Injiinarri kun anaaf hojjechuu dhufe gateettii koorraa nama baachuu buusuu dhufeeti hin ajjeesin hin jenne. Lammiin biyya alaa immoo maal godhu? Nuti warrumti kan keenyaa yoo akkasitti karaa jabaannee wal ajjeefne chaayinaan maal godhu mee'am? Kanaaf rakkicha ilaaluun gaarii birattis. Namni amma Oromoon taphatu kun bakkeedhaan dhufne numa keessaa bahe miti. Hin beeknaan bareechinee shaneen eenyu akka ta'e, ilma eenyu akka ta'e. Waltajjii kanaaf hin malu malee maqaa nu kaasuun hin danda'ama. Dookumantiin isaa na bira waan jiruuf. Dookumantii guutuun na bira waan jiruuf. Kan nuuf malu mootummaatti dubbachuun nu rakkisu. Waa'ee shanee dubbachuun garuu nama keenya baay'ee rakkisa. Uummanni kun sirriidha qubi muramee fannifameetu mootummaa kana filate. Garuu waan itti wareegamee fide sana eeggachuu irratti immoo gaaffii qabu. Utuu yoona daandii sana finne kan Sudaanii gaafannu ammaa jiraa sila. Dambidoolloon silaa Sudaanii dhaabbata gabaa. Sudaanas dhaabbachuu danda'a. Kanaaf ammas rakkichi gara mootummaatti qabuu caalaa of biratti yoo laalle gaarii. Maal hojjechaa jirraa kan jedhu kan Dambidoolloo Gambeellaa piroosesii jalqabnee marsaa meeqa amma sadarkaa hiiraatti deemnee jirra. Waan waliin dubbanne qabna xumurarra hin geenye. Assaayimentiin nuuf kenname jira. Kan jarri fudhatan jira mootummaan immoo himatamaayyuu jira. Irratti beenyaa kaffalaa jira. Isuma irratti maallaqa dabalee baasaa jira. Yeroo sana keessatti nageenya mirkaneessinee hojjisiisuu waan hin dandeenyeef. Kanaaf amma danda'ametti dhiibaa jirra. Garuu ammas yoo dhufe tokkoon tokkoon mana namaa biratti nama ramaduun hin ulfaata humna nageenya. Misooma biraa barbaaddoo ta'e sasinni dhufu eeggadhaa. Halkan darabee naqadhaa eegaa guyyaa darabee naqadhaa eegaa. Anfiloon Biraazil xiqqoodha. Godinuma kana'u anfiloof gidaamiidhaan beekama bunaan. Garuu rakkoo kana keessaa bahuu kan dandeenyu mana keenya irratti mataa keenya irratti hojjenne qofa. Kan mootummaa waa tokko hin shakkinaa mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu. Kana duras isinitti waakkatee hin beeku isinuu beektu. Gaaffii 12 gaafattanii 12 deebiin arganne. Warri magaalaa Dambidoolloo kanaaf ragaa miti isin. Yuunivarsiitii dameen fudhannu innaan dhaabbataa isinii kenna. Nuuf kenna. Kolleejjii nuu kenne innaan kolleejjii nuu kenna. Asfaaltii nuu kenne innaan nuu kenna. Gaaffii 12 gaaffii godina ta'uu gaafatame dabalatee gaaffiin hin deebine jiraamu. Isin ragaa miti jaalawwan magaalaa Dambidoolloo. Har'as akka deebisu amantaa godhachuutu nurra jiraata. Garuu immoo nu biratti waa'een nageenyaa ajandaa guyyaa guyyaa ta'utu irra jiraata. እናት ነው፣ ስራ አጥነት ትክክል ነው፣ አገራዊ ችግር ነው። Gaaffiin rakkoo hojii dhabdummaan wal qabatee ka'e gaaffii sirriiti. Rakkoon kun rakkoo akka biyyaatti jirudha. Rakkoo kana furuu fi sadarkaa federaalaatti xiyyeeffannoon kennamee fi irratti hojjetamaa jira. Dhimmi kun karaa paartii badhaadhinaatiin akka hojjetamuuf murtaa'ee gama waajjira muummee paartiitiin dargaggoonni hojii dhaban hojii argachuu akka qabanii fi hojiileen hojjetaman maal fakkaatu kan jedhu irratti baatii sadiin gamaagamamaa jira. Caasaan sadarkaatiin jiru immoo hanga danda'ametti gaaffii keessan kana deebisuu qabu. Lakkoofsi dargaggootaa dabalaa jira. Akkasumas dargaggoonni dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa irratti baratanii ba'an hedduudha. Dhimmi kun walirratti tuulamee jira. Rakkoo kana furuu fi jala jalaatiin hojiileen hojjetaman ni jiru. Garuu gubbaa irratti ammoo gaaffiiwwan kuufamaa waan deemanii fi rakkisaadha. Kanaaf mootummaan qofti rakkoo kana furuu hin danda'u waan ta'eef uummannis gahee isaa baachuu qaba kan jedhu amantaa guddaan irraa qaba. Sababni isaa ilaalcha irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu waan qabuuf dargaggeessa 90% ofiif carraa hojii uumee 10% nu deeggaraa kan jedhu uumuu qabna. Dargaggeessi akkasumatti lafa taa'ee mootummaa qofaan fidi jechuun hedduu ulfaata. Namoonni carraa hojii hin qabne hangamiisa jedhu sirriitti calalamuu qabu.
erga akkas goone booda akkamitti carraa hojii uumuu fi dandeenyaa isa jedhamu irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuu qabna. Mootummaanis sadarkaa kanaatiin kan fudhatee irratti hojjechaa jiru. Uummannis gahee isaa irratti eegamu sirriitti fudhatee hojiitti hiikuudhaa qaba. Gama biraatiin kolleejjonni cimuu qabu. Keessattuu kolleejjonni ogummaa fi teeknikaa sirriitti jajjabaachuu qabu. Biyyoota dinagdeen badhaadhaniiru jennee yaamnu keessatti kolleejjota ogummaa fi teeknikaaf xiyyeeffannoo guddaatu kennamaaf. Yeroo darbe muuxannoo hojiif gara Jarman deemeen ture. Sirna barnootaa keessatti seensisanii mana barnootaa sadarkaa lammaffaatii kaasee barnoonni ogummaa fi teeknikaa ni kennama, ni baratus. Barattoonni sanbataa fi dilbataa immoo gara kolleejjii fi teeknikaatti deemanii muuxannoo ni fudhatu. Muuxannoo argatan kanaan fayyadamanii gara magaalota garaagaraatti deemanii tajaajila ni kennu. Kanaanis galii irratti argatu. Kanaaf sadarkaa lammaffaa irratti jalqabee xiyyeeffannoon kennamee fi hojjetamaa jira. Egaa dhimmi akkanaa kun sirna barnootaa keessatti haaseenu kan jedhu mootummaan kan itti yaadu ta'ee dargaggoonni kolleejjii teeknikaa keessatti baratanii carraa ofiif uummatanii galii akka irraa argataniif xiyyeeffannee hojjechuudhaa qabna. ሙያ እንዲያገኙና በዛ ሙያ ደግሞ መልሶ ህብረተሰቡን እንዲያገለግሉ ራሳቸውን ገቢ እንዲያገኙ ማድረግ ላይ ትልቅ ስራ መስራት መቻል አለ። ኬኛ ጀተኒ አኩማ ጋፊ ካስተን ከና አቦምተኒ ወጀቺሱን ከን ኬሰን ታአይቱ godinni kanan deeggara naannoon kan hojjechaa jira. Asfaaltiin kennamee sababa nageenyaatiin dhaabbata yoo ta'e garuu nageenya waliin kan kabachiisuu dandeenya. Asfaaltiin kennamee maanajaratu ajjeefama yoo ta'e garuu manni finciluutu sarra jiraata jedhee namana. Kan biyya keessaa hanqatee biyya alaatii yookaan deeggarsaan yookaan kafaltii guddaadhaan humna dhufee ajjeesee daandii keessan kan danqu eenyutu hadheeffatee falmuu qabu. Gatiittii keessan irraa barkan dubbii buusaa jiru. Deettuu baadhattanii dhukkubsataa baadhattanii akkasiin hin deemne anuma jirtuun fayyadamuu akka dandeettan gochuudhaafi kan piroojeektiin kenname. Kana kan danquu jiraate fuuldura dhaabbatanii qabsaa'u. Wareegama kaffalaa jirtanii wareegama kaffaltan san itti fuusisu kan keessanii abbaan fedhe dura dhaabbatee dhaabsisuu isarra jira. Odeeffannoodhaaf akkasiin ta'u daandii sababa nageenyaatiin Oromiyaa keessatti dhaabbate daandii baay'een kana qixaan nageenya mirkaneessanii caasaa nageenyaa qaama nageenyaa federaalaa hanga gadiitti ramadanii bakkatti deebisuun akka eegametti ta'e bajanni turuu isaatiin naannoo Oromiyaatti irratti dabale biiliyoona 1.9 kana kafalaa jira mootummaan. Kana kafaleet daandii dhaabbatee bakkatti deebisuuf asfaaltii dhaabbatee bakkatti deebisuudhaaf hojjechaa jira. Osoo nageenyi jiraate hoo yeroodhaan daandiin sun hin xumurama. Mallaqni amma baasnu immoo daandii biraa nu baasaa ture jechuudha. Kanaaf ba'aan mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa baatee jiru ba'aa xiqqaa miti. Kanaaf borus hin dhaabbata taanaan akkasuma dabalaa deema. Umrii daandii argachuun nutti dheeressa mallaqa biraa nu gaafata. Akkas akka hin taane manni keenya akkuma nageenyaaf amma hawwii nageenyaa qabu nageenyaaf wabii dhaabbachuu qaba. Caasaa isaa wajjin hojjechuu qaba. Caasaan keenya immoo uummata qindeessee piroojeektoonni danqaman hundi hiikkatanii gara iddoo isaaniitti akka qaqqaban gochuun hin barbaachisaa jechuudha. Seenaa haaraa akkuma amma qamadii irratti seenaa haaraa hojjennu, ruuzii irratti seenaa haaraa hojjennu. Addunyaan nu dinqisiifatu nageenya irratti looreetii addunyaa taane kan seenaa haaraa hojjechuudhaaf deemna. Kanaaf immoo dandeettis ga'umsas qabna. Isin nu gargaaraan bakka kana hin geenye homaa shakkiin hin jiru. Keessoo keenya taa'ee warri kanarraa isteeppii taakkuu tokko duubatti nu deebisuu barbaadu immoo naraarama. Nageenyi bu'uura waa hundaati. Nageenya bu'uura waa hundaa ta'e kan ammoo haatifannuun dhaamsa qophii keenyaati. waltajjii guddicha waamaraa faanaa biroodkaastii